السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان رومو هندي كيسن وري أمان تابرار دفتن مواشمار كفوني كم جرتو داوتو تكينيا ورمات كيان تاني سبسكرايب قوش أمات كيتا إيغان قويا حرا أكو مبيكمو أكا بيا أكا إدلا الدنياتي بيا أوروميا مقالا قدتي فينفني كيستي والدرقومي قرآنا إدلا الدنياتو تريتشو والدرقومي سنرتي نما الدنيا كان رجر ورا دنديتي أداك أبنيو كان سجلني ساني باجي بريدو في حفظي قرآناتين أمو باجي كان بيكمني في قرآن هند سمو كيستك أبتشو إساني تي سجلي ساني أكسمس قرمات إساني في كنا مسنا يودا برفتني جلني أكنيسان توقفا يو كان بانو يتشل سرك أرجتنو akkuma beekamu biyya maqaadhaaf Itoophiyaa jedhamtu Itoophiyaa kan nuti beeknu maqaadha malee biyyi si kam akka taate hin beeknu dubbii keenya irratti ilmaan abbush yookaan ilmaan abbichu guyyaa har'aa irratti hojaa oolani sababni isaas waldorgommii idil addunyaa Qur'aana biyya Oromiyaa magaalaa guddittii Finfinnee keessatti gaggeeffame lammiin biyya Joordaan tokkoffaa ba'uudhaan doolaara 10,000 badhaafame jedhee ogguun possatu biyya Oromiyaa jedhamtu hin beeknu maali dubbii keenya irratti biyya Itoophiyaa jedhamtu nuti maqaadhaan beekna malee eessa akka taate hin beeknu dorgommii haa ta'u sagantaa haa ta'u Itoophiyaan kun kan isiin qabdu Finfinneedha Finfinnee jechuun immoo handhuura Oromiyaa gudditti magaalaa guddittiidha Oromiyaa keessatti kan inni gaggeeffamu utubaa biyya sanaa yookaan lafee dugda biyya sanaa kan taate Oromiyaadha malee Itoophiyaa maqaa jedhamtu hin beeknu sagantaa way biyya Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffameen argine Affaariin keessatti gaggeeffameen argine Dabuubiin keessatti gaggeeffameen argine hundi isaatu magaalaa guddittii Finfinneedha jechuudha kana keessa dhimma kanaan wal qabate namoonni tokko kan isin jechuun siyaasuma wal fakkaanneetu warri Abiyyiin jibbitan yookaan siyaasa Itoophiyaa kana jibbitan tokkoon keessan kan isin yeroo isin mootummaa biyya Itoophiyaa galateeffattan argaatin jira akka kootti galateeffannaa tokko hin qabu dubbii keenya irratti mana kan kee dhufeetanii gaafa mana kee dhufee siree kee kanarra hin ciisin jedheesi dhowwee sana booda ammoo lakki kottu nan dogoggoree siree kee kanarra kottu ciisi jedhee anumti si dhowwee anumti si eeyyamu jechuudha dubbii keenya irratti waldorgommiin quraanaa kuni hixaa fuudhama addunyaa kanarratti bakka fuudhamuu fi akka tasaa ta'e biyya Itoophiyaa jedhamtu sana maqaadhaan Itoophiyaa jedhamtu sana fuudhe dirqama malee kun mirga miti mootummaan tokko diduu hin danda'u jechuudha kun akka idil addunyaatti waan ta'eef yeroo kana keessatti gumii islaamaa yookaan immoo mana marii islaamaa biyyattii sanaati kan koree adda addaa wanni kun akka ni milkaa'uuf shoora guddaa kan taphatanii jara sanatu galateeffatamuu qabu jechuudha kaleessa istaadiyeemiin dhawwameeti ture istaadiyeemiin gaafa dhawwamee jedhu warri gumii islaamaa yookaan abbootiin islaamaa abbootiin amantaa namoonni gurguddaa jala fiffiiganii waan hedduudhaan jechuudha hanga sadarkaa istaadiyeemiin dhawwamu wanti sagantaan sun akka inni bushaa'u godhamuutti adeemamee ture mootummaa kana wanti nu galateeffannu kanaaf wanti tokko hin jiru jechuudha sababni isaa warra koree kana qindeessanii jala deemanii sagantaan kun akka inni itti milkaa'u godhanidha kan nuti galateeffachuu danda'udha qabnu waan ta'eef kanaaf jennaani wanti nu wal dhoskinu tokko hin qabnu mootummaa kana yoo ta'e jedhe ammoo sirriidha yeroo jalqabaatii fi muslimni Itoophiyaa akka inni mataa ol qabatu godheeti jira waan uumamaa ture ni beektu biyya keessatti Ramadaana keessatti Gondariin keessatti musliimoonni jumlaadhaan ajjeefamaa turanii Affaariin keessatti Walloo keessatti ajjeefamaa turan jechuudha tola wanti nu oole tokkittiin hin jiru kanarratti gadi ba'eellee dogoggora kooti dhiifama gaafateen beeku jechuudha gaafa Iji alanaa kana waan ta'e ni beektu jechuudha. Iji guddaa biyya keenya keessatti waan ta'e uummata musliimaa irratti waan raawwatame ni beeku jechuudha. Nuti waan xiqqoo gaafa argannee jenne waan guddaa miidhaa guddaa nurra ga'e sana immoo ni daganna amala akka kanaa qabna jechuudha. Kanaaf mootummaan waan galateeffatamu tokko qabu warra koree kana qindeessanidha kan galateeffatamuu qabanu warra sagantaan kun akka inni milkaa'u galgalaaf ganama jala bu'aniitu hordofaa turanidha kan galateeffatamuu qabanu jechuudha. Gama kanaan akka na hubattanudha kanan beeku egaan sochii kana keessatti yookaan dorgommii kana keessatti baankiin gamtaa Oromiyaa maqaa Oromiyaa baadhatee jechuudha kan mootummaan biyya kanaa nama sana kan inni badhaase mootummaan kan inni badhaase hin qabu dhaabbanni biraa kan inni badhaase tokkollee hin qabu gamtaa Oromiyaati kan badhaase kanaafuu biyya Oromiyaa sana keessatti baankiin Oromiyaas badhaasuunsa akka biyya Oromiyaa taateef Oromiyaa keessatti gaggeeffamedha kan inni mul'isu mootummaan tokko waan tokko keessaa hin qabu dhaabbata
dorgommii kanarratti dhiibbaa inni uume tokkollee hin jiru. Qaama mootummaa keessaa namni achi dhaqee dubbii dubbate tokkollee hin jiru. Ammas wanti na ajaa'ibee fi wanti na dinqisiise tokko jira. Shamarran kun Oromoo taati sababa biraa taati jedhee yaadu. Sababni isaa Oromoodha. Yeroo ammaa kana keessatti amantaadhaan kan waliin qoone, kan wal jaallatu, Oromummaa isaatiin kan walitti dhufe gammachuu walii qooddatu jechuudha. Shamarreen kuni amantii kiristaanaa wal dorgommii kanarratti argamteetu ummata musliimaa wajjiniin kan isiin wal dorgommii kana daawwataa turte. Amantaa biraa ortodoksiis ta'ee amantaa biraa warri hordofan hedduun isaanii akka achitti argamanidha kan akeeku jechuudha. Masqala baadhattee sagantaa kana hordofuun isiitu waan tokko kun Oromummaa keenya kan ibsuudha jechuudha. Itoophiyummaa keenya osoo hin taane Oromummaa keenya kan ibsuudha. Asirratti ammoo yoo waan barbaadan jettan mormiin qabaani. Sababni isaas warri biraa sabni biraa tokkummaa akkasii hin qaban waan akka kanaa gochuudhaaf yoona hin gubataa jiru. Finfinnee keessatti kana ta'uun isaanii arraba cicciniinnataa jiru. Maaliif wanta akka kanaa ta'a jedhaniitu kan isaan bookkisaa jiran malee dhufanii sagantaa kanarratti ni hirmaatu, sabni biraa ni hirmaatu jedhee amantaan biraa sabni biraa ni hirmaatu jedhee wanta yaadu tokkollee hin jiru jechuudha. Kun wal sossobuu taati waan ta'eef. Egaan sagantaan keenya dhimma kanaan wal qabatu kanumaan wal fakkaata dubbii keenya irratti ammas irra deebi'een isinitti biyyi Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu maqaadhaan malee jechuudha. Biyyi Oromiyaadha. Sagantaan eessattuu kan gaggeeffame sagantaa har'aas ta'e handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti. Warri sagantaa kana qopheessitanii milkeessanii jettan galata guddaa qabdu. Rabbiin jannatal firdoosiinis haa badhaasu jenna. Warreen akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gama sooshaal miidiyaadhaan dhiibbaa adda addaa gochuu keessatti namoonni hedduun namoonni ummata Oromoo biratti, ummata Muslimaa biratti, ummata Itoophiyaa biratti yookaan sabaaf sablammii biyya sanaa keessatti jaallatama guddaa qaban kan akka Raayyaa Abbaa Maccaa namoonni hedduun sagantaan kun akka inni milkaa'uu fi shoora guddaa taphataniiti jirtu waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jenna, isin jaallanna. Inni kan biraa sagantaa poostii kanan ilmaan Abbush yookaan ilmaan Abiyyi kan irratti duulaa jiran biyya Oromiyaa jedhamtu keessatti, biyya Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti dorgommiin Quraana idil addunyaa gaggeeffameera kan jedhu kana poostii godhennaan iyyaa jiru. Iyyaa isin Oromummaatti namantan waan ta'eef nuti Oromoodha, Oromiyaadhas biyya Itoophiyaa jedhamtuun beektu biyya Oromiyaa jedhamtu malee kana gurratti sin calaa'u sin gooneetu jirra. Inni kan biraa du'a artist beekamaa biyya Tigraay Daawit Nagaati wal qabatee walfalmii gurguddaatu adeemsifamaa jira. Walfalmiin kun akkuma beekamu walitti bu'iinsi mootummaa federaala Itoophiyaatii fi mootummaa Tigraay gidduutti waggaa tokkoof walakkaa wal waraansa daguggaa sanyii haala cimaa ta'een jaarraa 21ffaa kana keessatti waraanni akka kanaa hin uumama jedhamee hin yaadamneen kan isaan wal waraanaa turanii jechuudha. Biyya Tigraay keessatti namoonni hedduun isaan jaallatanuu fi aktiivistoonni akkasumas ammoo namoonni ija ta'an hedduun isaanii jala ajjeefamaniitu jiru jechuudha. Keessatti warri dhalattoota Tigraay ta'anii warri Finfinnee keessa jiraatanu hedduun dhiibbaan irraan dhaqqabaa ture. Namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabameetu jira. Namoonni hedduun ajjeefamaa ture. Akkuma beekamu Daawit Naggaa dhukkubsatee du'ee garuu walfalmiin jiru Daawit dhukkubsatee hin duune shira mootummaatiin ajjeefame kan jedhudha kan isaan mormii adeemsa dhageessaatti jiranii. Dubbii keenya irratti mana hospitaala yookaan mana yaalaa keessatti kan lubbuun isaa dabarte nagaan boqadhu siin jenna. Inni kan biraa ammoo weellisaa beekamaaf jaallatamaa Asuuko jechuudhaan kan beekamu Dassaaleen Beekaam guyyaa kaleessaan balaa konkolaataa tasa isa mudateen miidhaan qaamaa akka isa bira dhaqqabedha kan inni ibsamaati jiru. Baga Rabbi lubbuu kan kee hambise, balaan konkolaataa baay'ee hamaadha. Namni gaa akkatti ba'u malee akkatti galu hin beeku waan ta'eef Rabbi nu haa tiksu jenna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture. Waan nu daawwattaniif guddaa galatuma. Hormaatii kiyyan taane subscribe gochuun maatii kiyya ta'a. Kan ammoo daawwachuudhaan like gochuudhaan ammoo viidiyoon keenya daddafee akkasuma dhaqqabu godhaa siin jenna. Nagaatti ani Isaaq Seenaati.